Nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti sinaa ga'u kabajamtoota daawwattoota sagantaa safuu seeraa akkam jirtu. Sagantaa keenya safuu seeraa OBN sagaleen uummataa fi tajaajilli beeksisaa fi bashannanaa Zinnaash Olaanii waliin ta'uudhaan qopheessanii isinii dhiyeessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Sagantaa keenya torbanitti al tokko sa'aatii kanaa qophaa'ee isinii dhiyaatu kanarratti hirmaachuu ni dandeessu. Akkuma kanaan dura hirmaachuu yeroo jennu gaaffii dhimma seeraa irratti qofaa gaafachuu dandeessu. Akkasumas sagantaan keessan kanatu hir'ate kan ammoo itti dabalaa kana taasisuun keessan immoo gaariidha jettanii waan nu qeeqxan yookaan immoo waan nu galateeffattanis yoo jiraate hin simanna jechuudha. Akkuma kanaan dura sagantaa keenyaaf ispoonsarrii eejensii galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa, baankii Gadaa, baankii dhaloota haaraa akkasumas kolleejjii biizinasii fi teekinooloojii Select guddaa galateeffanna. Eejensiin galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa taateewwan dhalootaa, gaa'ela, hiikkaa gaa'elaa, guddifachaa fi du'a galmeessa. Taateewwan bu'uura hawaasummaa bu'uura jiruu fi jireenya dhala namaati. Taateewwan galmeessisuun tajaajila bulchiinsaaf, haqaaf, istaatistiksiif oola. Eeyyee nama dhuunfaaf ammoo mirga lammummaaf, daa'imman maatii fi firarraa dhalatan beekuuf, gaa'ela umurii malee ittisuuf, mirga dhaaltummaa mirkaneessuuf, paaspoortiif, eeyyama konkolaachisummaaf, akkaawuntii baankii banachuu fi inshuraansiif fuulduraaf kan gaafatamu waan ta'eef gamanumaa qophaa'uun gamnummaadha. Taateewwan galmeessisuuf fagoo utuu hin deemin manaajira ganda keessanii yookaan qondaala galmee kabajaa bira dhaquudhaan galmeessisaa waraqaa ragaas fudhadhaa. Dhaloota guyyaa 90 keessatti gaa'ela, hiikkaa gaa'elaa, guddifachaa fi du'a ammoo guyyoottan 30 keessatti galmeessisaa. Taateewwan galmeessisuun mirga qofaa osoo hin taane dirqama seeraa qaba. Ragaa qulqulluu qabaachuun qaroomina. Eejensii galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Baga gammaddan kolleejjiin biizinasii fi teekinooloojii Select sagantaa maastarsiin akka barsiisu gosawwan barnootaa adda addaan eeyyama guutuu yookaan beekamtii guutuu argate. Sagantaa maastarsii Master of Business Administration, Accounting fi Finance, Project Management. Sagantaa digriitiin ammoo idilee fi galgalaan Computer Science, Accounting fi Finance, Management barsiisuuf beekamtii guutuu argatee galmeessaa jiru. Aaga dhagaa jettanii kanaan dura barnoota fagootiin muuxannoo waggoottan dheeraa kan qabu Select kutaa 5 hanga 10 barsiisuun biyya keessaa fi alatti beekamtii guddaa qaba. Gosawwan barnoota Accounting fi Finance, Management, Marketing Management, Economics fi Sociology'dhaan galmeessaa jira. Akkasumas levelii 1 hanga 4tti gosawwan barnoota Accounting, Marketing, Secretarial Science, Information Technology fi Drafting. Kaampaasiiwwan isaa Finfinnee Ayyar Xeenaa fi Maganaanyaa Gamoo Daraartuu Tulluu irratti barsiisaa jira. Kolleejjii biizinasii fi teekinooloojii Select madda hayyootaa. Select madda beekumsa keeti. Gadaan quufaa gabbina. Baankiin Gadaa immoo daandii guddinaaf dagaaginaati. Baankii Gadaa baankii dhaloota haaraa finnee dhufne. Aaga dhagaa jettanii. Baankiin Gadaa sirna Gadaa bu'uura godhatee uummata hundaaf aksiyoona gurguraa jira. Ammuma. Har'uma. Aksiyoona bitadhaa hundeessaa baankii seena qabeessa kanaa ta'a. Baankii Gadaa. Dhuunfaan waldaa fi dhaabbataan bitachuu dandeessu. Aksiyoonni xiqqaan 20. Qarshiidhaan immoo 20,000. Aksiyoonni guddaan immoo 100,000. Qarshiidhaan miliyoona 100. Aksiyoona mallattaa'e keessaa 1/4 kaffaluun hundeessaa ta'a. Baankii Gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Aksiyoona baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii intarnaashinaallii Oromiyaa, baankii Awaashii fi baankii daldalaa Itoophiyaa dameelee hundatti argattu. Baankii Gadaa. Aksiyoona baankii Gadaa bitachuun Gadaa ijaaruu beeksisuu fi labsuudha. Baankii Gadaa baankii dhaloota haaraa. Teessoon keenya waajjirri muummee Finfinnee Boolee Madaaniyaalam Gamoo Oromiyaa darbii 2ffaa.
bilbilli immoo 0944 yookiin 011 Baankii Gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Gadaa. Ispoonsaroota keenya keessaa ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa taateewwan adda addaa kan galmeessudha. Bara 2008 heddii hundeeffamee jalqabee hubannoo adda addaa gabbisuu irratti xiyyeeffatee hojjeta. Hojiilee ciccimoo seektoroota mootummaallee tuunafin akkasaan hubannoo dhimma ejensii kanaa hubatan yookaan immoo dhimma taateewwan kanaa hubatan taasisuu irratti leenjii kennaa tureera. Egaa taateewwan bu'uura hawaasummaa jechuun mudannoowwan namni tokko guyyaa dhaloota isaarraa kaasee hanga du'aatti jijjiirama qaama uumamaa fi hawaasummaatti isa mudatudha jechuudha. Kana malees immoo dhaloonnii fi duuti taatee uumamaa dhala namaa yeroo tokkicha mudatanidha. Dhaloonni daangaa bulchiinsaa murtaa'e tokko keessa jiraachuuf mirga lammummaa kan ittiin argatuu fi ka'umsa mirga dhala namaati. Kanama yommuu jennu duuti immoo gulantaa dhuma jireenyaa dhala namaati jechuudhaan beekama. Kana kanaaf egaa beeksisuudhaaf jechuun dhaloota akkasumas du'a dhimma guddifachaa gaa'ela hundaa'e akkasumas immoo gaa'ela diigame galmeessanii kaa'uun ragaa bu'uuraa waan ta'uuf kana galmeessaa jedhetu kan inni himaa jiru akkasumas immoo kan inni hubannoo hawaasaa qabsiisaa jiru. Maarree ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa sagantaa safuu seeraa kana ispoonsara yommuu godhu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Akkasumas baankiin Gadaa baankii dhaloota haaraa baankii reefuu hundaa'aa jiru. Qonnaan bultoota keenya sababa misoomaatiin qe'ee isaaniirraa buqqa'an jajjabeessuu bayyannachiisuu fi akka isaan gara hojiitti seenan taasisuu keessatti xiyyeeffatee ni hojjeta. Dargaggoota keenyas akkasuma akka isaan hojiitti seenan jajjabeessuu gorsa kennuu dhimma qabiinsa maallaqaa jechuudha. Gorsa kennuu irrattis xiyyeeffatee ni hojjeta. Maarree dhaloota haaraa kan jedhameefis kanaafi jechuudha. Dhaloota haaraa jechuun dargaggoota qofaa jechuu miti. Dhaloota haaraa jechuun namoota akka haaraatti jiraachuudhaaf sichi karoorfataniif kan ta'u jechuudha. Baankii dhaloota haaraa jechuun aksiyoona bitadhaa baankii keessan hundeeffadhaa jenna. Akkasumas Select kolleejiin biizinasii fi teekinooloojii kanaan dura waggoottan dheeraaf barnoota fagootiin kutaa 5 hanga 10tti biyya keessaa fi alaa barsiisuudhaan beekamtii guddaa kan argatee fi beekumsa guddaa kan qabudha. Akkasumas immoo barnoota fagoof beekamtii guutuu kan argate amma immoo misiraachuu jechuudhaan baga gammaddan jedhee sagantaa maastarsii jalqabuusaa maamiltoota isaatti ibsaa galmaa baradhaa beekumsa keessan kuufadhaa jedha. Guddaa galateeffannaa ispoonsoroota keenya hunda isaanii torban darbe gaaffii tokko kaasnee qaama dhimmi ilaallatu gaafannee isinii deebisna jennee turre gara sanatti deebinaa. Egaa sagantaa maal gaafattu jedhu qabna miti. Kanaaf isinis dhimma seeraa irratti waan barbaaddan gaafachuu dandeessu. Ammaaf maal gaafattutti ceennaa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma gara maal gaafattuutti dabarra. Maal gaafattuu keenya kan nuti bocneef yookaan immoo qabxii nuti kana kaasuu barbaannee fi dhimma seeraa irratti isin kallattii adda addaan gaaffii qabdan qaama dhimmi ilaallatu gaafannee akka deebisnee isiniif deebisnudha. Abduu Barakaa godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneeti jettee gaaffii gaafatte qabda. Dhimma ejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa irratti nutis immoo gaaffii kee kana akka deebisaniif obbo Adaana Takla Giyoorgis itti gaafatamaa ejensii galmeessa ragaalee bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa magaalaa kan Shaashamannee jechuudha. Isaaniin tola qilleensaa irratti yoo arganneen nu deebisuu danda'u. Mee bilbilaaf. Hello. Hello Abbo Adaana. Abeet. Akkam jirtu? Nagaa jirtu akkam? Fayyaa keessanii? Jirra waan walfaatu. Ishoo baga jiraattanii. Sagantaa safuu seeraa jedhamu irraasni bilbilaa. Eshi. Saganticha beektu la? Safuu seeraa sagantaa miidiyaa OBN'tiin darbu nan beeka. OBN'tiin darbu. Ani immoo Zinnaash Olaaniin jedhama gaazexeessituudha. Okay, anis Adaana Takla Giyoorgis jedhama. Tole maal gaafattu qabxii jedhu qabnaa. Abduu Barakaa gaaffii wayii gaafateera. Gaafficha dhaggeeffadhaatii deebistu. Eshi.
Rakkoo kenniinsa ragaa bu'uuraa wal qabatee jirutu jira. Godina Arsii Lixaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee kutaa bulchiinsa magaalaa Awaashoo ganda 01 jedheera. Kana achi keessatti tajaajilli kennamu baay'ee kan nama gammachiisu miti. Yeroo ragaa dhalootaa jettee deemtu yeroo gaafattu hedduu nama deddeebisu. Haala gaariin nama simatanii haala isaan itti nama keessummeessan nama mufachiisa. Kanaafuu isin immoo achi teessanii dhaqaatii ragaa fudhadhaa waraqaa fudhadhaa taatee galmeessisaa jettu stuudiyoo teessanii waliin simu waan isin hojjechaa jirtan lachuun keessanuu jechaa jira waan ta'eef mee kana irratti maal jettu? Nuti akka magaalaa keenyaatti gandoota 8 qabna. Gandoota 8 kanneen keessatti qondaala galmee kabajaa qaama tajaajila taateewwan kanan sanniin kennu hin qabna. Maybe anini akkaataa tajaajila nu kennu wajji wali qabatee haalli teessumaa fi baay'ina gandoota nu qabnu keessaa ganda Awaashoo amma ka gaafiin irra dhiyaate kun gandoota nu qabnu irraa yaa'insi fedhiin tajaajila namni barbaadullee dachaadhaan kan jiru ta'uu isaati. Namatu baay'ata jechuudha. Dachaadhaan jechaan flowingii isaa yaa'insi maamila tajaajila naannaa keenyatti ganda san keessatti gaafatu gandoota nu qabnu biroo irraa dachaadhaan kan dabalu ta'u. Fakkeenyaaf ji'a keessatti taatee 100 gandi biraa kan gaafatu yoo ta'u ganda Awaashoo keessatti haga nama 200 300 kan fedhii kana qabu ta'u tajaajilummaan kan biraa hubannoo isin kennitaniirlee kan ka'e hawaasni baay'inaan garana dhufaatiin kan tajaajilamu waan ta'eef hawaasni yeroo dhaabbatu yeroo baay'atu obbo Adaana dhiifama. Hawaasni yeroo baay'atu namni tajaajilamu yookaan maamilli yeroo baay'atu namoota tajaajila kennan immoo haaluma sanaan baay'isanii daddafanii akka isaan si'aayinaan tajaajilaman taasisuun danda'ameera laata? Tarii achitti yoo ta'e qaawwi kan mul'ate. Sirriidha. By the way nu duula taateewwanii galmeessuu irratti ganna keessatti turree jirra. Akka biyyoolessaatitti kan taatee dhaloota mana barumsaa keessatti galmaa'u wajji walitti qabatee nuti galmeessaatiin turre ganda Awaashoo keessatti callaa oduun ta'e gandoota qabnu hundaa irratti jecha. Maamila keenya wajji walitti qabateeti nama rabsanii akkaataan tajaajila kennanii gaarii miti inni jedhu sani. Maybe waan amma gaafii nu ka'e wajji walitti qabatee itti deebinee waan sakattaanu ta'a. Tarii namni kuni garuma fuulduraatti akka barumsa ta'u obbo Adaana bal'inaa itti deebina waa'ee tajaajila keessanii gara miidiyaatti bilbiluu mannaa haalli tajaajilli komiinii achumatti namatu dafeen nan keessummeessine na deddeebisaniiru ija gaariin nan ilaalanii isa jedhu sana bakkatti komatan qabu achi keessatti wanti qophaa'ee jira akka uummanni biraas gara fuulduraatti gara miidiyaa keenyaatti waan xinnoos waan guddaas akka fudhateen dhufne achumatti akka hiikuu danda'uuf maal jettu mee dhaamsi nuti itti himnu ergaa nuti itti himuu dandeenyu jechuudha. Gara miidiyaatti dhufuu isaanii yeroo ammaa rakkoo bulchiinsa gaarii hiikuudhaa fi akka mootummaatitti hojiin bal'aa waa hojjetamaa jiruuf hojiin nu kennuunillee ka iftoomina qabu waan ta'eef miidiyaatti illee dhiyaachuun isaa ani akka hamtuutitti parsanaalii hin laaluyyuu haa ta'u malee caaseffama keenya wajjin walitti qabatee labsii 760 muraa 2004 irratti qondaalli galmee kabajaa sadarkaa gandaatitti jiru kan hoogganamu mana marii sadarkaa gandaatitti bulchaan walitti qabaa ta'ee irreessaa ta'eetiin isteekholderoota yookiin qooda fudhattoota gara qaamolee 7-8 qaban jira achitti jecha. Kanaaf bulchaan gandaa komii kamiinuu dhiyaatu hiikuu hin danda'a, furuu hin danda'a, kallattii kennuu hin danda'a. Ibin rakkoon kun yoo jiraatillee waameetiin qondaala galmee kabajaa san ilaaluu hin danda'a jechaadha. Kanaafuu haala sanaan komii isaanii dhiyeeffachuu danda'u. Rakkoon tarii qaawwi kun mudatee yeroo ta'e sababa namni nutti baay'atuuf yookaan maamilli nutti baay'atuuf ta'uu danda'a. Yoo komii qabaatan immoo bakka isin amma jettan deemuu danda'u naan jechaa jirtu. Inni biroo ammoo waa'ee qondaala galmee kabajaa amma sadarkaa gandaatitti qabnu keessa ka ganda Awaashoo keessa jiru dhalootaanillee naamusaanillee baay'ee nama gaariitii fi nama tasgabbii qabu.
namni nu yoo lolu nama deebisu mitiyyuu maybe akkam akka ta'ee jiru hin beeku feedbackii amma jiru kana komii yookiin gaafii dhiyaate kana fudhanneetiin deebinee kan ilaallu ta'a jecha. Tole galatoomaa obbo Adaana Takla Goorgis itti gaafatamaa eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa kan Shaashamannee gaaffii nuti gaafanne yookaan immoo hawaasni gaafateef deebii quubsaa waan kennitaniif akkasumas hawaasni gara miidiyaa dhufuunsaa sirriidha jettanii yaada qajeelaa waan ilaaltaniif maqaa sagantaa safuu seeraa fi uummata sin daawwachaa jiruun guddaa sin galateeffanna. Isinillee galatoomaa ulfaadhaa nagaafachuu keessaniif. Nagaan tura. Nagaatti naa tura. Abduu Barakaa egaa kana jedhameera gaaffiin kee kana haala kanaan deebi'eera. Atis iddoo sana dhattee ani maal balleessina ani guuttannaan osa jedhus of ilaaluu qabda jechuudha. Tajaajilamaan yeroo deemu namichi tajaajila kennu maal narraa barbaada isa jedhus xinnoo ishee xiinxaluun barbaachisaadha. Gara fuulduraatti gaaffii warra nu gaafattan hunda keessan guddaa sin galateeffanna. Sa'aatiin keenya deemaa waan jiruuf gaaffilee warra gaafattan kan biraa kan keessan isinii dhiyeessuu hin dandeenye baay'eedha waan ta'eef torban guutummaa isaa qabannee kan dhiyaannu ta'a. Amma gara qabxii ittaanutti dabarraa qabxiin ittaanuu fi nuti har'a qabannee labsiin hojjetaa fi hojjechiisaa haaraa bahee jira. Labsiin hojjetaa fi hojjechiisaa haaraa bahe kun maal dabalatee dhufe maal fooyyessa rakkoo akkamii immoo furuu danda'a kan jedhu qabannee dhiyaanneerra. Akkuma duratti waadaa isinii seenne jechuun immoo torban darbe waadaa isinii seenne ogeessi seeraa obbo Habtaamuu Fayyisaa nu faana jiru. Maarree obbo Habtaamuu Fayyisaa waa'ee kanaa immoo ibsa nuu kennu jechuudha. Isarrattis gaaffii yoo qabaattan isin immoo itti qophooftanii gaaffii gaafattu jechuudha. Ammas nu faana tura. Seera safuu qaba, safuunis seera qaba. Gadaan quufaa gabbina. Baankiin gadaa immoo daandii guddinaaf dagaaginaati. Baankii gadaa baankii dhaloota haaraa finnee dhufne. Aga dhagaa jettanii. Baankiin gadaa sirna gadaa bu'uura godhatee uummata hundaaf aksiyoona gurguraa jira. Ammuma. Har'uma. Aksiyoona bitadhaa hundeessaa baankii seena qabeessa kanaa ta'a. Baankii gadaa. Dhuunfaan waldaa fi dhaabbataan bitachuu dandeessu. Aksiyoonni xiqqaan 20. Qarshiidhaan immoo 20,000. Aksiyoonni guddaan immoo 100,000. Qarshiidhaan miliyoona 100. Aksiyoona mallattaa'e keessaa tokko afuraffaa kaffaluun hundeessaa ta'a. Baankii gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Aksiyoona baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii intarnaashinaallii Oromiyaa, baankii Awaashii fi baankii daldalaa Itoophiyaa dameelee hundatti argattu. Baankii gadaa. Aksiyoona baankii gadaa bitachuun gadaa ijaaruu beeksisuu fi labsuudha. Baankii gadaa baankii dhaloota haaraa. Teessoon keenya waajjirri muummee Finfinnee Boolee Madaaniyaalam gamoo Oromiyaa darbii lammaffaarra. Bilbilli immoo 0944 3352 72 yookiin 011 854 77 Baankii gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Gadaa. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa safuu seeraa. Ani abukaatoo fi gorsaa seeraa Habtaamuu Fayyisaa Tolaati. Piroomooshinii Zinnaa Sholaanii faana ta'uudhaan dhimmoota seeraan wal qabatan marii seeraa, hubannoo seeraatii fi tumaalee seeraa dinqisiisoo ta'an adda baasuudhaan bifa barsiisaa fi hawwataa ta'een isin biraan kan geenyu ta'a. Har'aaf kan isinii qabannee dhiyaanne dhimma haala yerootiin wal qabatu jechuunis labsii hojjetaaf hojjechiisaa 1156 muraa 2011 kan dhiyeenya kana hojiirra oole dhimmoota haaraa maal fa'aa qabatee dhufe kan jedhu isin biraan ga'uuf asitti argama. Egaa toorawwan industiriitti akkasumas nagaa industirii eeguudhaa fi mirga hojjettootaa kabachiisuudhaaf labsiin hojjetaaf hojjechiisaa kun gahee olaanaa qaba. Kanaafis immoo dhimma kanarratti hubannoo uumuun hawaasni mirgaa fi dirqama isaa beekee hojjetaa fi hojjechiisaan hariiroo gaariidhaan fi tasgabbaa ta'een akka waliin itti fufu kan taasisudha. Dhimmoota haaraa labsii hojjetaa fi hojjechiisaa keessatti haguugamanii caqafamanii dhiyaatan maal fa'aadha kan jedhuuf dhimmi calqabaa labsii hojjetaa fi hojjechiisaa 1156 muraa 2011 qabatee dhiyaate dhimma qacarrii yeroo yaalitiin wal qabatudha. Labsii hojjetaaf hojjechiisaa armaan dura ture 377 muraa 96 irratti
hojjetaan tokko yeroo yaaliidhaaf qacaramuu kan danda'u guyyoota 45 qofa akka ta'e ni tuma ture. Dhimmi kun labsii kanaan fooyya'ee yookaanis jijjiiramee labsii hojjetaaf hojjechiisaa lakkoofsa 1156 jalatti hojjetaan tokko yeroo yaaliidhaaf qacaramuu kan danda'u hanga guyyoota 60 akka ta'e kaawamee jira. Egaa qacarrii yeroo yaalii keessatti hojjetaan tokkoo fi hojjechiisaan dhimmi isaan irratti walii galuu danda'an hojjetaan guyyoota 60 kana keessatti yoo iddoo kanis giita hojiitti qacarame sana irratti milkaa'ina hin agarsiisne yookaan hojii sanaaf ga'umsa hin agarsiisne ta'e waliigaltee isaa adda kutuu akka danda'u seerichi ni tuma. Waliigaltee kana gaafa adda kutus kaffaltiiwwan hojjetaadhaaf kaffalamuu qaban kanneen biroo dabalatee kaffaltiiwwan garaagaraa hojjetaadhaaf kaffalamuu danda'an kaffaluuf kan hin dirqamne akka ta'e labsichi keewwata 11 jalatti kaa'amee jira jechuudha. Qabxiin inni lammaffaa dhimma labsii kanaan haaraadha jedhamee adda baafame gochoota hojjetaa fi hojjechiisaadhaan dhorkaman ta'anii labsicha keewwata 14 jalatti kan tumamani. Tokko hojjechiisaan iddoo hojiitti gocha qoccolaa yookaanis dhiibbaa saalaa shamarran irratti geessisuu akka hin qabne ni kaa'a. Egaa haalli kun toorawwan industirii garaagaraattiifis waajjiraalee dhaabbattoota garaagaraa keessatti shamarran akka hin qoccolamnee fi dhiibbaan saalaa akka irra hin qaqqabne eegumsa gochuudhaaf kan bahedha. Qabxiin lammaffaa hojjetaan miidhaa qaamaa geessisuu akka hin dandeenye dabalataanis kaa'amee jira. Dhimma hojjetaatiin wal qabatu ilaalchisee labsii kana keewwata 14 jalatti kan kaa'ame hojjetaan yeroo hojiitti eeyyama hojjechiisaa malee walgahii geggeessuu akka hin dandeenye labsii kana keessatti caqafamee jira. Inni kunis fedhii hojjechiisaa irratti qofa hundaa'ee hojjetaan walgahii gochuu akka qabuu fi hojjechiisaan immoo gochoota akka kanaa kana hojjetaa irratti raawwatameera yoo ta'e tarkaanfii fudhachuu akka danda'u kan kaa'amedha jechuudha. Hojjettoonni kamiyyuu hojjechiisaa dabalatee hojjettoonni biroo shamarran irratti qoccola yookaan dhiibbaa saalaa geessisaniiru yoo ta'e akka badii naamusaatti kan fudhatamuu fi hojjechiisaan illee hanga hojii irraa geggeessuutti tarkaanfii fudhachuun akka irra jiraatu labsii kanaan tumamee jira. Qabxiilee haaraadha jedhamanii kaa'aman waan labsiin kun wantoota haaraa fidee dhufe keessaa inni kan biraa heeyyama waggaa hojjetaa wajjin kan wal qabatudha. Heeyyamni waggaa labsii 377 muraa 96 kaa'ameetii ture hojjetaan tokko heeyyama waggaa kan argatu waggaa isa calqabaatiif guyyoota 14 heeyyamni waggaa kan kennameef ta'uu labsichi ni tuma. Haa ta'uti labsii 1156 muraa 2011 keewwata 77 jalatti kan caqafame immoo hojjetaan heeyyama waggaa kan argatu waggaa tokkoof guyyoota 16tti kan guddate ta'uusaa tumameera. Dhimmoonni biroo akka haaraatti yookaanis gaaffii hojjettoota yeroo dheeraa ture labsii kanaan deebii argate keessaa inni tokko heeyyama da'umsaati. Heeyyamni da'umsaa labsii kanaan keewwata 88 muraa 2 jalatti kaa'ame shamarran yeroo da'umsa isaaniitti da'umsa dura guyyoota 30f da'umsa booddee immoo guyyoota 90f heeyyama waggaa argachuu akka qaban kaa'amee jira. Shamarran irratti dabalataanis abbooliin yookaanis hojjetaa dhiirri haadhi manaasaa gaafa deesse kana dura heeyyama waggaa argachuudhaaf yookaanis heeyyama addaa kan akka kennamuuf labsiin dura ture hin haguugu ture yookaanis hin qabu ture. Labsiisa kanaan garuu hojjetaan tokko haadhi manaasaa gaafa deessu guyyoota hojii walitti aanan sadiif heeyyama argachuu akka qabu waan haaraa qabatee dhufeera jechuudha. Kaffaltii dabalatee kaffaltii waliin guyyoota sadiif heeyyama argachuu akka qabu waan haaraa fidatee dhufeera jechuudha. Dhimma hojiirraa hafiinsaatiin wal qabatee hojjetaan tokko armaan dura labsii 377 duraan tureen guyyoota hojii 6 walitti aanee hojiirraa geggeeffamuu akka danda'u tumamee ture. Haa ta'u malee tumaan guyyoota hojii 6 jedhamee wal faana kaa'ameetii ture. Labsii duraa keessatti addeeffamee ture kuni labsii haaraa kanaan guyyoota hojii 6 kun walitti aansanii otoo hin taane baatii 6 keessatti hojjetaan tokko guyyoota hojii 6 hojiirraa hafeera yoo ta'e hojjechiisaan hojiirraa geggeessuu akka danda'u
qabatee dhufeera jechuudha. Dhimma barfachuutiinis wal qabatee hojjetaan tokko kan barfatu yoo ta'e adabbiin naamusaa irratti kennamaa kan turee fi hojiirraayis geggeeffamaa kan ture ta'ullee labsiin ammaa waan addaa inni qabateetii dhufe hojjetaan tokko guyyoota hojii 8 baatii 6 keessatti guyyoota hojii 8 barfateera yoo ta'e hojichi isaan hojiirra geggeessuu akka danda'u kan ibsudha jechuudha. Qabxiin inni biraa labsii kana keessatti akka qabxii haaraatti caqafamuu danda'u dhimma hojii dabalataa hojjechuutiin kan wal qabatudha. Akka qajeeltotti hojjetaan tokko hojii dabalataa hojjechuudhaaf hin dirqamu. Kunis tumaa labsichaa keewwata 66 jalatti kan addeeffame ta'a. Haa ta'uutii sababoonni hojii darbaa yookaanis hojii dabalataa hojjechuudhaaf hojjetaa ni dirqamsiisu jedhamanii kaa'aman labsicha keewwata 67 jalatti caqafaman yoo mul'atani hojjetaan sun hojii yeroo darbaa kan hojjetu sa'aatii 4 caaluu akka hin qabne guyyaatti torbee keessatti immoo sa'aatii 12 caaluu akka hin qabne waan haaraan inni amma labsii kanaan dhufe amma dura sa'aatii 2 caaluu kan hin qabu kan jedhamee ture ammatti immoo hanga sa'aatii 4tti dheeratee jira jechuudha. Haala kaffaltii yeroo hojii darbaatiin wal qabatees hojjetaadhaaf waan fooyya'insa qabu labsii kana keessatti kaa'amee jira. Fooyya'insi kaa'ame armaan dura yeroon hojii darbaa galgala sa'aatii 12 irraa kaasee hanga halkan keessaa sa'aatii 4tti gaafa hojjetamu haalli herreega ittiin shallaggii yeroo darbaa kana ilaalchisee kan herreegamaatii ture. Armaan dura qabxii 2.5 baay'ifamaa kan ture ta'us ammatti garuu ol guddatee mindaa hojjetaa sanii 1.5 baay'ifamee kan kaffalamuuf akka ta'ee fi guyyoottan sanbataa yookaan guyyaa boqonnaa hojiitti immoo sa'aatii darbaan hojjetamu 2 baay'ifamee hojjetaa saniif kaffalamuu akka qabu guyyaa ayyaanaa hojiin hojjetamu immoo 2.5 baay'ifamee kaffalamuuf akka qabu kan armaan dura turan haala kaffaltii armaan labsii kanaan dura ture fooyyessee hojjetaadhaaf akka fooyyootti godhee kan fidee dhufe jechuudha. Egaa qabxiin inni biraa daangaa raawwataminsa labsii kanaatiin wal qabatee arma dura kan ture erga hojiin yookaan qacarriin eegalame booddee kan raawwatamu ta'ee amma garuu adeemsa qacarrii irratti illee labsiin kun raawwataminsa akka qabu fidatee kan dhufe jechuudha. Kan biraan kan hojjettoota toorawwan industirii garaagaraa keessa jiraniinis eegamaatii jiru mootummaanis kan irratti hojjetamaatii jiru dhimma mindaa ka'umsaatiin kan wal qabatudha. Labsiin kun keewwata 55 muraa 2 jalatti ka'umsa mindaa hundeessuudhaaf murteessuudhaaf boordiin dhaabachuu akka qabu ni kaa'a. Yeroo odeeffannoo yeroo dhiyoo keessatti jiruunis mootummaan mindaa ka'umsaa hojjetaadhaaf murteessuudhaaf boordii hundeessee calqabbiin hojiirra kan jiru ta'uusaa ibsamee jira. Egaa labsii hojjetaaf hojjechiisaan haaraan dhufe qabxiilee gurguddoon inni qabatee dhufe kana fakkaata. Qabxiilee kana beekuunis immoo hojjettoonni toorawwan industiriitti hojjetan dhaabbileen garaagaraa mirgaa fi dirqama isaanii beekanii haala nagaa fi tasgabbii ta'een waliin hojjechuu akka danda'an kan dandeessisuudha. Waliigalteewwan hojjetaa fi hojjechiisaa gidduutti raawwataman illee labsii isa haaraa kanaan bu'uura godhatanii fooyya'uu kan qabanii fi hojjetaa fi hojjechiisaa gidduutti raawwatamuu kan qaban ta'uu ibsaa. Sagantaan har'aaf isinii qabanne kana fakkaataa. Turtii gaarii. Galatoomaa. Obbo Habtaamuu Fayyisaa ogeessa seeraa, gorsaa seeraa, abukaatoo manneen murtii lamaanitti jechuunis immoo kan federaalaa fi kan Oromiyaatti ibsa nuu kennaniif guddaa galateeffadha. Yeroo biraas qabxii biraa akkasumas gaaffii isin gaafattan isiniif deebisuuf qophiidha. Kanarraaf jennee qopheeffanne kan ammaatti daawwachaa turtan fakkaata. Waan nu wajjin turtaniif, waan nu daawwattaniif, waan yaada nuu laattaniif baay'ee isin galateeffanna. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Torban kun torban nagaa, torban tasgabbii, torban gurri keenya aagatti dhaga'u, iji keenya aagatti arginu haa taasisu. Nagaatti. Safuu seeraa, safuu seeraa, safuu seeraa. Safuu seeraa, safuu seeraa. Safuu seeraa.